Mormii atleet Fayyisaa Lalisaa Olompikii irratti agarsiiseen booda maatiin isaa akka inni gara biyyaa hin deebine gorsan. Atleet Fayyisaa Lalisaa fiigicha maaraatoonii Olompikii Riyoo irratti lammaffaa ta'ee waggaa fixu mallattoo mormii Oromiyaa agarsiisuusaa hin yaadatama. Walumaan walqabatee Rooyters maatii isaa wajjiniin tibba kana gaafiif deebii geggeesseera. Gaafiif deebicha irratti haati Fayyisaa aadde Birraatu Fullaasaa mootummaan Itoophiyaa Fayyisaanoo biyyatti deebi'ee rakkoon isarraan gahu jechuusaa akkamitti ilaaltaa jennaaniin. Hin jedhu kan dhugaa isinitti fakkaataadha isiniinis. Hin ta'u natti fakkaata inni. Achuma naa ta'a. Haalaan godhanii ani duudhuma dhufee hin jaaladha. Amma na dhiisee iyyuu hin gaddallee baay'een boo'ee. Natti furee amma fayyummaa iyyuu duudhuma jitaa iyyuu hin jaaladha. Akkasaa ta'ee ta'u. Atleet Fayyisaan waan Oromiyaa keessatti ta'aa ture hunda hordofaa ture an jettu immoo haadha manaasaa Iftuu Mul'isaati. Yeroo sanaaf rifadheera. Garuu nan dinqisiisu. Maaliif namoota du'an hin argaa, namoota reebbaman hin argaa, namoota hidhaman hin argaa. Keessa isaatti haarii baay'ee qaba. Haarii of keessaa waan qabuuf gocha isaa kanatti badaa nan dinqisiisa. Fayyisaan abbaa ijoollee lamaati. Intalli isaa abbaa ishii akka yaaddee fi bakka inni jiru beekuu akka barbaaddu Rooytersitti himteetti.